Family tap tap go dalee body kana push go dame ha. Nagaa jirta. Sadarkaan takaran na wa mani tuju da. Sinde makana nyati na ega jela kana jiratan ha. Sister illa esa sendati level soddom. Wallahi yatin tunni shakisita esa sent. Wayya usmiye lubbu. Atamma akkami gabbaasiin aan jetta qo'i rabbiin sodaattu qo'i waaqa. Rabbi jedhiiti yoo taaka kalee kan taate hin laasin anuma sin jedhe. Hantuuta wayii mana dalgaan cabsee seensee barani. Sun bar haadha faatee sun bar meeshaa miti wanna wayyaa'eeti malee waa wayiif keessa kaa'e layyiidha layyii wayiiti. Akiida rabbummaan sana godhu wallahi. Abadan Uummata shawwada jedhee akka eegalu. akkasii sikkoo mandoo fakkaattu. Yoomillee nu fakkaachuudhaaf hin teessu. Yaa akkas Wallahi. nurraa mormadhu akkasi. Wanni Ati goota baran kanaafis gurraattii jaalladha bara. yoomillee taanaan sikkoo mandoo fakkaachuudhaaf hin teessu. Nullee hin fakkaattu teennaallee miti. Hundi keessan kenna mitiidha barreessa. Rabbiin haa addeessu. Yaa Rabbi ati addeessi. Yaa Rabbi Dawaan dandeetta. Yaa Rabbi kee ati addeessi. ittiin addeessan ni jira qo'i. Yaa Rabbi ati addeessi. Yeroo baay'ee qo'i haadha faatee gaafa wayii si gaafata. Yeroo baay'ee shamaraaf gorsa kennita fakkeenyaaf akkaataa itti qulqulleeffatanii addeessan. Kenna kana maaliif hin godhu? Sideen gadda kunoo shamarraniini. Akkanaan ni gadda. Maaliin ni gadda? Akkasiin ni gadda. Bobaan keessan akkan gurraachanne jetta. Akkamitti gurraachate sila sun? Ani sun ani sun qulqulluutti beeka ka ani akkamitti waan kana irraa quban qabu. Biyya qulqulluudha. Biyya beekame. Shirrixiin uffatina kanaaf jedha bara wanni shirritii tun salphinna. Saree gattaa'e. Amma galgala dhufaa jira laafni
haaromsee agarsiisuu barbaada waan ta'eef hundi keessanuu akka namni kan. Dhageettaa irraa Kaartooniin tokko hin jira barka faranjiin godhattu tokko. amma arafaati koy Hin darbinaa. natti mina mana buuse arafaati Wallah Naafi mana akkasuma beekani. amma naafii tanaan raggatu kee arafaati deebitee lammata na buuftee naan hin deessu. Wallah gastiin qabdu angoo gastiin qabdu. Wallah Eenyu na buuste asirratti anuma eegee gamana kana tokko. Amma gaafii ansi gaafa naa deebisi. maal inni gaafiin ka'e? Wanna san kaleessaa yoo ilaalte jette fakkeenyaaf nuti seenaa keessatti waan akkasii sanis hin qabnu ammallee dhiirarsi akka jechuun sadarkaa tokkoffaa irratti akka Oromootii miti akka Afrikaatti sadarkaa irra jirtus ni beekta. Kan lammaffaa irrattis waan akkasii san hin qabnu. Uummanni keenya kun wanni sun dhugaadha jedhee namoonni hedduu deemaa jira. Waan kanarratti ati maaliif ibsa gaaraa kennuu qabdi? Ibsa gaaraa godhee barkalees. Jedha gooteerta. Dhadna miilaalii jedhee dhadna maalaalaa yooma taateyyuu wannummaan gurraatti jabanaa fakkaattu sumuu jechuudha. Gaafa bakka jirtu sanii dallantee kaatee garbummaa hiddaan buqqifti. Ilmaan yuutiin guddiftuu jechuudha. Dhadna maalaalaa jedhan bifa argitan malee hojii hin argine waan ta'eef hojii waan sanii dhadna maalaalaa achi booda dubbataa jedhe. Amma kuulleetti akka faati arsiin akkam hin jedhanii arsiin akkas hin jedhanii arsii durii nurra faarsanii adda amma akkanaadha jedhan. Kabijaa jiraatu jaalala guddateedhaan margi macheessu. Gatii kana ta'eefi dhadna maalaalaa. Anta akka dubartii dhiira arsiititti heerumte alhamdulillahi yaa rabbii kiyya. Kan dhiira arsii harka na buufte. Kan dhiira arsii harka bu'e. Alhamdulillah. Dubartii dhiirtii arsii gad dhiifte jette deebitee heerumtu. Bari hin argine isin. Deebitee heerumtu. Yaadatti bakka akka isaatiin eenyutu naa ta'a akka isaa yoo inni du'eetiin jedhe hanga waggaa 5 waggaa 6 shaashii gurraatti ofirraa hin baaftu gaddiitti jechuudha. Hin jiru bakka akka dhiira arsiidhaa hin jiru. Osoo hanga fedhe iyyaniiti ka akka dhiira sikkoo mandoo hin argamus dhalachuudhaafis hin deemu. Dhalachuudhaafis hin deemu hin jirullee jechuudha. Istii gurraan hooqatan takkaa fooniin ilkaan keessa bafatan maaf hin ta'in. Sanumatu faayidaa qaba. Marga guddaa zaman hunda marqee nama 50 hunda nyaachisee bulcha.